Bu'aan riiformii dinagdee guutuu guddinaa fi oomishtummaa Itoophiyaatiin dhufeen lafatti kan hin dubbatamnee fi jijjiirama bu'uuraa kan fide jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee mata duree onnee birmadummaa jedhuun EBC waliin gaaffii fi deebii gaggeessaniin akka jedhanitti riiformiin dinagdee guutuu dameewwan hundaan bu'aa guddaa galmeessuus kaasaniiru. Rakkoo waraanaa Iraanii fi Ameerikaa gidduu jiru akkuma jirutti ta'e baatiiwwan salgan darban keessatti oomisha alatti ergaman irra galiin doolaarri biiliyoonni 7.6 argamuu fi dhuma waggaa kanaattis doolaarri ቢሊዮን ኩዳኒኒ አርጋማስ ጀዳኒሩ አምና 8 ነበር አይደል አሁን በ9 ወር 7.6 ገብተናል በረደርቤ አለርጊንኬ ዶላር ቢሊዮን 8 ቱሪሚቲ በረከ ነገሩ ሃንገጀ ሰገል ከናት ዶላር ቢሊዮን 7.6 ለቀምኒጅር ጆተለማን ሀፈን ከነች ሃለም ደማ ጅሩ ካናን ዮት ፉፍኔ dhuma bara kanarratti hanga doolaara biiliyoona 10 ni dhaqqabnaa jechuudha. Doolaara biiliyoona 10 jechuun Itoophiyaa keessatti galii waggaa 3 keessatti argamu ture. Kunis duroosoon taane jijjiramaan booda jechuudha. Riiformii dinagdee irratti taasifameen waan waggaa 3 keessatti argamaa ture waggaa tokko keessatti milkeessuu danda'uun injifannoo guddaadha. Kanaaf waggoota 10 darbe keessa osoo akkaataa kanaan hojjennee jiraanne yoona eessa akka ga'uu dandeenyu tilmaamuun ni danda'ama. Imaammanni qobaasaatti waa buusuu hin danda'u. Imaammanni akka milkaa'u kan taasisan hojiitti hiikuun bu'aan barbaadamu akka dhufu taasisa. Waggoota 5 itti aananitti biyyi keenya guddina ajaa'ibaa galmeessisuuf jirti. Kanaan addattis oomisha biyya keessatti bakka buusuun baasii alaaf baa turan hir'isuun danda'ameera. Baasii alaa galchuuf baasaa turres hir'isneerraa jechuudha. ይሄ ማለት ለውጭ ምንዛሪ የምናውለው ወጪ ቀነሰ ማለት ነው። riiformii dinagdee taasifameen hawwattummaan investimentii biyya alaa dabaluu fi oomishaaleen alaa galan biyya keessatti bakka buusuun doolaara biiliyoona 3.6 hambisuun akka danda'ame ibsanii dhimmoonni hafan jiraatanis bu'aan argame baay'ee dinqisiisaa fi gara fuulduraattis kan itti fufuu ta'as jedhaniiru. በጣም ከፍተኛ የውጭ ሀብት Itoophiyaan hawwattummaa investimentii biyya alaaf qabdu biyyoota Afrikaa keessaa biyya jalqabaa keessatti argamtu. Kana bu'uureffachuun biyya alaarraa misoomsitoonni baay'inaan gara Itoophiyaa dhufaa jiru. Misooma daandii xiyyaaraa yoo fudhanne anniisaa haaromfamaa irratti kanneen misoomsan kana malees misooma xaa'oo fi misooma gaazii irratti investimentiin eegalaman akka salphaatti kan ilaalaman miti. Kufama maallaqaa yoo fudhanne waggaa 3 asitti dachaadhaan dabalee jira. Waan baay'ee nu hafus karaan irra deemnee dhufne kan nama gammachiisudha. Imaammanni hojiirra oolchitu haalaan hojiitti hiikta taanaan sodaa keessaa ba'uun bu'aa qabatamaa fiduu akka danda'u kan irraa barannedha. Kan biyyoota biraatti bu'aa fidan biyya keenyatti bu'aa hin fidu jechuun hin danda'amu. Bu'aa argame kana cimsinee itti fufna. Riiformii dinagdee guutuu irratti taasifneen bu'aa jajjabeessaan waan arganneef cimsinee hojiirra oolchuus itti fufna. አበረታች ውጤት እያገኘንበት ነው። ይህም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። Adeemsi dinagdee haaromsaa kana dura ture miila hidhatanii fiiguu waliin wal fakkaata ture kan jedhan Dr. Abiy xiyyeeffannaa riiformicha irratti taasifameen gabaa banuu fi qooda damee dhuunfaa babal'isuu irrattis kan xiyyeeffatame ta'uu fi bakka daldalaa mijataa ta'an buufanni gogaa Mojoo ijaaramuun bu'aa caalu akka argamsiisuu fi kan gargaaruudhas jedhaniiru. የተለያየ ቦታ ሙከራዎች አሉ። Iddoo adda addaatti yaaliiwwan turaniiru. Garuu ji'a tokko kan hin caalle keessatti eebbisiisuun kan hojii eegalchiifne buufanni gogaa Mojoo isa olaanaadha. Buufanni gogaa Mojoo kun waggoota 9 darbaniif ijaaramaa kan turan yoo ta'u salphumatti buufanni gogaa Jibuutii fi Barbaraa walitti hidhamanii hanga buufata kanaa hin ga'an. Haala guddina isaatiin dandeettii kontiraata qabaachuu isaatiin dandeettiin konteenara qabaachuu isaa olaanaadha. Akkasumas dandeettiin kufama isaa ammayyummaan isaa yoo ilaallu buufanni Jibuutiif Barbaraa walitti dabalamanii hanga kanaan ga'an. Buufata gogaa guddaatu ijaaramee jechuudha. Ijaarsi kunis alergii fi kan alaa galan akkaataa sochoosuun danda'amuuf daandii baaburaa waliin kan walitti hidhamedha. Dandeettii kufama isaas waggaatti baasiin nuti xaa'oodhaaf baasnee galchinu harka 25 ol kan qoddachuu danda'udha. Dandeettii biyya keessaatiin kun hojjetamuun hojiiwwan gara fuulduraatti hojjechuuf jirruuf galtee guddaa ta'uun tajaajilaa jechuudha. ወደፊት አቅሙ ሲፈጠር በቀላሉ ለመጠቀም ያስችላል።